daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduu galgala kanaan isinitti hima oduu isinitti himuun kan isin faana turu ammoo ani Laalis Haalamuutiin. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidhaa guddichaa Itoophiyaa irratti marii bifa haaraadhaan eegalan. Sadarkaa ministeerotaatti marii kan eegalan biyyoonni sadanuu dhimma hidhaa guddicha Itoophiyaa irratti walfahmii jiru furuudhaaf haalduree jalqabaa irratti mari'ataa jiru. Odaabtamu immoo dabalataa gatti aanutti qindeesseera. Itoophiyaan, Masrii fi Sudaan hidha haaromsaa guddicha irratti marii marsaa haaraa eegalan. Mariin marsaa haaraan sadarkaa ministeerota Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan gidduutti guyyaa kaleessaa Kaayirootti waa'ee hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa irratti godhameera. Walga'iin kun kan gaggeeffame marii marsaa kanaan dura qaamolee sadan gidduutti taasifame fashalaa ilaalchisee bu'aa gaarii irra ga'u irratti eeggannoon gadi aanaa yeroo jirutti. Akka ibsi ministeerota bishaanii fi jallisii Masrii irraa bahetti walga'iin Kaayiroo marii tibbana ji'oota lamaan darban Kaayiroo fi Finfinneetti gaggeeffame hordofa. Walga'ii hooggantoota Masrii fi Itoophiyaa jidduutti baatii bitootessa darbe gaggeeffame hordofuun adeemsa waliigaltee seera guutuu fi hojii hidha haaromsaa irratti gaggeeffamu saffisiisuuf marii biyyoota sadeen gidduutti taasifamu irratti kan hundaa'e ta'uu ibseera. Taajabdoonni Ashiraaq Alwaasaatiif akka himanitti dhimmi hidha haaromsa guddichaa walxaxaa kan ta'e erga ji'a Agayyaa fi Adoolessa keessa Kaayiroo fi Finfinneetti mariin marsaa duraa fashalaa'ee booda caalaatti immoo erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Adoolessa 10 Itoophiyaan kuufama bishaanii marsaa arfaffaa milkaa'inaan xumuruu ishee beeksisanii booda tarkaanfiin Itoophiyaa kun ministeera dhimma alaa Masriin kan qeeqame yoo ta'u Itoophiyaan dantaa fi mirga Masriif Sudaan akkasumas nageenya bishaanii isaanii seera addunyaatiin mirkanaa'e tuffachuun himate. Yuunivarsiitii Kaayirootti Piroofeesara Jiyooloojii fi qabeenya bishaanii Abbaas Shaaraakii Ashiraaq Alwaasaatiif akka himanitti marii marsaa ammaa kun dhimmoota kanaan dura ta'an irratti mari'atu. Keessumaa Itoophiyaan sadarkaa afran hidha haaromsa guutuuf xumurtee jirti jedhan. Mariin kun tarkaanfii gara fuula duraa kan ilaallatu ta'uu ibsaniiru. Walga'iin ministeerotaa kun keessumaa yeroo gogiinsa roobni xiqqaa ta'e itti guutiinsa waggaa hidhichaa fi hojii isaaf seera addaa kaa'uu kan akeeke ta'uu Shakaariin hubachiisaniiru. Biyyoonni sadeen waliigaltee dirqamaa irra ga'uu dhabuun isaanii ji'a darbe Masriin dhimma hidha haaromsa guddichaa irratti sadarkaa idil addunyaatti ammaachuu akka itti fufu taasiseera. Biyyi kaaba Afrikaa kun hidha haaromsa guddicha ilaalchisee xalayaa arfaffaan mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreesseen Itoophiyaan guutiinsaa fi hojii hidhichaa ilaalchisee tarkaanfiin gama tokkoon fudhatte Masriidhaaf balaan jiraachuu fi tasgabbii isheef balaa ta'uu mirkaneessee jira jette. Haasaan kun ministeerri dhimma alaa Masrii UNSC'f kan erge Itoophiyaan guutiinsa hidhaa guddicha Itoophiyaa arfaffaan xumuramuu ishee beeksistee sababeeffachuun ture. Masriin waliigaltee dirqisiisaa fi hunda galeessa mirgaa fi faayidaa biyyoota sadeenii mirkaneessuu irra ga'uun akka barbaachisus cimsitee falmiti. Ji'a Agayyaa keessa Pireezidaanti Abdul Fattah al-Siisii walga'ii miseensota Koongireensii Ameerikaa waliin taasisaniin hidha guddicha Itoophiyaa ilaalchisee waliigaltee seeraan dirqama ta'e irra ga'uuf waadaa galte biyyi isaanii mirkaneessaniiru. Gargaaraan ministeera dhimma alaa Masrii Muhammad Al-Oraabii Ashiraaq Al-Awaasaatiif akka himanitti Masriin galmee hidha haaromsa guddicha karaa dippiloomaasii fi kabaja seera addunyaa kabajuun ilaalaa jirti jedhan. Kanaaf Kaayiroon dhimma hidha haaromsa guddicha irratti bu'aa irra ga'uu baattus qaamolee biroo waliin mari'achuu itti fufti kan jedhan Al-Oraabiin yeroo ammaa kana giddu seenuun idil addunyaa fi naannoon illee sababa hirmaannaa Masriif addunyaan keessatti qabduun akka hin danda'amne hubachiisaniiru. Akkasumas Daayirikteerri sagantaa Afrikaa giddugala qorannoo siyaasaa fi tarsiimoo Al-Haram Kaayiroo Dr. Hamaan Heltaawel marii marsaa darban ilaalchisee waliigaltee dirqisiisaa irra ga'uuf ejjennoon akka jiru Ashiraaq Alwaasiititti himaniiru. Qaamota sadan gidduutti daangeffamee kan jiruu fi keessumaa Itoophiyaan galmee kana ilaalchisee mallattoo gaarii agarsiisuu dhabuu ishee akka qabxii tokkotti kaasu. The Reporteriitu gabaase. Hariiroon Ameerikaa fi Itoophiyaa caalmaatti akka itti fufu itti aanaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon akkasumas immoo Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa beeksan. Ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin J. Masingaa waliin wayita mari'atanitti dhimmoota waloo fi naannawaa irratti mari'achuu isaanii ragaan ministeera dhimma alaa irraa argame kan addeessu ta'e ambaasaadarri Ameerikaa Ervin gara Itoophiyaa wayita dhufanitti baga nagaan dhuftan jechuun simachuudhaan hariiroo Itoophiyaa fi Ameerikaa waliin qabdu ilaalchisuudhaan dubbiiwwan hedduu kan dubbatan ta'u Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsee jira. Itoophiyaan waraana kan qopheessitu nageenya lammii ishee tiksuuf jedhan Jeneraal Ababaw Taaddasaa. Guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116ffaa sababeeffachuun ibsa akka kennan riiformii gaggeeffamee bu'uura taasisuun Itoophiyaan yeroo jalqabaaf guyyaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa itti moggaaftee guyyaa raayyaa ittisa biyyaa kabajuu danda'uu ishee ibsaniiti jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hundeeffama isaarraa eegalee
humna qormaata mudatu hunda darbuu kan danda'u ta'uu guyyaan raayyaa ittisa biyyaa guyyaa seena qabeessa kanaa haa kabajnu jechuunis dubbatanii jiru. Itoophiyaan raayyaa ittisa biyyaa guddaa yeroo hunda uummata waliin ergama isaa biyyaa fi uummata eeguun as gahee raayyaa umurii dheeraa qabu ta'us kaasaniiti jiru. Kaayyoon guyyichaa gootota biyya isaanii diinarraa ittisuuf wareegaman yaadachuu waadaa isaanii eeguun dhaloota itti aanuuf ceessuuf kan waadaa itti galan ta'uu Jeneraal Ababaayoon ibsanii jiru. Guyyichi qophiilee garaagaraan sadarkaa dhaabbataatti kabajamu wayita ta'u akka biyyaatti onkoloolessa 15 bara 2016 uummata bal'aa waliin ni kabajamaa jedhan. Bu'uuruma kanaanis ammoo hariiroo loltummaa Itoophiyaa fi Tanzaaniyaa cimsuuf mariin addaas geggeeffamee jira. Hariiroo loltummaa Itoophiyaa fi Tanzaaniyaa caalmaatti cimsuudhaaf mariin kan geggeeffame guyyaa raayyaa ittisa biyyaa 116ffaa hirmaachuu fi damichaan hariiroo loltummaa cimsuu Finfinnee kan galan ittaamaajorii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Tanzaaniyaa Jeneraal Jaakob Joon ittaamaajorii waliigalaa humna raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa waliin mari'achuun ragaa ministeera raayyaa irraa argame ni mul'isa. Oduu keenya biyya alaatti hoggaan isin ceesisu ammoo Obaamaan lola Israa'eliin wal qabatee gochi Israa'el Gaazaatti raawwattu tokko tokko duubatti deebi'uu akka qabu akeekkachiisan. Tarkaanfiiwwan Israa'el waraana Hamaas irratti goote keessaa muraasni akka nyaataa fi bishaan Gaazaa irraa kutu ilaalcha Paalestaan dhalootaaf jabeessuu fi deeggarsa idil addunyaa Israa'eliif laaffisuu akka danda'u pirezidaantiin duraanii US Barack Obaamaan ibsa kennaniin addeessanii jiru. Rakkoo imaammata hajaa sochiirra jiru irratti yaada hin baramne ka kennan pirezidaantiin duraanii US Barack Obaamaan tooftaa waraanaa Israa'el kamiyyuu dhuma irratti bu'aa duubatti deebi'uuti jedhan. Mootummaan Israa'el uummata nagaa booji'amte Gaazaatti nyaataa fi bishaan akkasumas immoo ibsaa addaan kutuuf murteesse rakkoo namoomaa guddachaa jiru ammeessuu qofa osoo hin taane ilaalcha Filisxeem dhalootaaf daran jabeessuu deeggarsa addunyaa Israa'eliif qabdu mancaasuu taphachuu akka danda'u harka diinota Israa'el akkasumas immoo nagaa fi tasgabbii naannichaa galmaan ga'uuf tattaaffii yeroo dheeraa taasifamaa jiru ni gufachiisaa jechuun ibsa isaanii kennan. Israa'el erga haleella Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwattee lubbuun namoota 1,400 galaafatame yoo ta'u haleellaa qilleensa irraa Gaazaa irratti boombii cimaa rukutameen haleellaan qilleensaa Israa'el raawwattee lammiileen Filisxeem 5,000 ol ajjeefamuu qondaaltonni Gaazaa himanii jiru. Obaamaan haleella Hamaas balaaleffachuun mirga Israa'el irratti ittisuu akka qabdu irra deebiin kan deeggaran yoo ta'u lola akkanaa keessatti balaa lammiilee nagaa mudachuu danda'u akeekkachiisanii jiru. Obaamaan yeroo pirezidaantummaa isaanii yeroo baay'ee mirga ofirraa ittisuu Israa'el yeroo wal dhabdee garee Islaamummaa Filisxeem Hamaas waliin Gaazaa keessatti qabamee deeggaran garuu erga miidhaan Filisxeemota haleellaa qilleensaatti dabalame booda Israa'eliin dafanii akka of qusattu akeekkachiisan. Bulchiinsi Obaamaa marii Israa'elii fi Filisxeemotaa gidduutti taasifamu irratti waliigaltee nagaa barbaade dhuma irratti garuu giddu galeessa gochuu kan hin dandeenye ta'uun bara bulchiinsa isaanii tattaaffii isaan gochaa turan ni yaadatama. Erga bara 2021 aangoo pirezidaantummaa Ameerikaa qabatanii pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden marii yeroo dheeraaf dhaabbate deebisanii itti fufsiisuudhaaf hin yaalle hooggantoonni gamalachuu garmalee kan hin jijjiiramnee fi haalli qilleensaa sirriin akka hin jirre dubbataniiti jiru. Gabaasni kan Rooyitersidha. Loozaanitti hurrii cimaa mudateen konkolaataan 150 walitti bu'uun balaan qaqqabe. Ameerikaa kutaa kibbaa bulchiinsa Luuzaaniyaatti sababa hurrii cimaan daandii uwwiseen balaan tiraafikaa hedduun daqiiqaawwan keessatti mudachuun ibsamee jira. Sababa kanaan konkolaataan 150 yoo walitti bu'u lubbuun namootaa darbuu meetroon gabaaseeti jira. Balaa ibiddaa mudateen aarri naannawaa uwwisaa hordofee rakkoon kan uumamu akka hin oolle kan himame yoo ta'u konkolaataan 158 walitti bu'uun namoonni 25 irra miidhaan qaqqabuunis himamee jira. Lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabalaa akka jirus eerame. Walga'iin haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti gaggeeffamu biyyoota addunyaa haala qilleensaaf saaxilaman keessaa sirna akeekkachiisaa duraa lubbuu baraaruu hundeessuuf walta'iinsi qophaa'ee jira jedhe Lubee Girmaa Gaddaanutti qindeessetti. Walga'ii hawwii haala qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii har'a Niiwuyoorkitti gaggeeffame irratti sagantaan misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNDP biyyoota addunyaa haala qilleensaaf saaxilamoo ta'an tokko tokko keessatti sirna akeekkachiisa duraa lubbuu baraaruu hundeessuuf dhiibbaa bal'aa walta'iinsa qopheessuu isaa beeksiseera.
Fandii haala qilleensaa magariisaa GCF irraa doolaarri Ameerikaa miiliyoonni 1.3 jalqaba kan oolu jalqabbii baay'ee guddaa ta'e kan GCF fi mootummoota michuu irraa doolaara miiliyoona 157 geessuun gara akeekkachiisa dafee hundaaf ta'utti ce'uuf kaayyeeffate jalqabsiisuuf kan oolu akka ta'etu ibsame. Akka qaama beeksisa kanaatti UNDP fi michoonni isaa arjoomtonni biroo akka humna isaanii walitti makaman waamicha dhiyeessan. Qabbii kana garee jalqabaa biyyoota Antigua fi Barbuda, Cambodia, Chad, Ecuador, Ethiopia, Fiji fi Somaaliyaa bira darbee guddiseera. UNDP dhaabbata meeteoroloojii addunyaa WMO waajjira balaa hir'isuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNDRR gamtaa teeknooloojii idil addunyaa ITU fi federeeshinii waldaalee fannoo diimaa fi faayinaansii GCF irraa argamu irratti xiyyeeffate arjoomtonni biroo gara doonii kanaatti ni dhufu jedhamee eegamu waliin pirojektiin jalqabbii akeekkachiisa dura hundaaf barreessaa muummicha mootummoota gamtoomanii dhugoomsuudhaaf gumaacha ijoodha jedhame. Gorsaan addaa tarkaanfii haala qilleensaa fi cimsaa qaqqabeessa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Selwin Hart akka jedhutti sirni akeekkachiisa dafanii meeshaalee bu'aa qabeessaa fi mirkanaa'an lubbuu baraaruu fi jireenya namoota rakkoo qilleensaa fuuldura jiran eeguuf kan gargaaranidha jedhan. Bulchaan UNDP Achimsteener akka jedhanitti humni saayinsii fi teeknooloojiin balaa tilmaamuuf qabu dandeettii dhala namaa jijjiirama qilleensaa fudhachuu danda'u agarsiisa biraati jedha. Ta'us garuu meeshaaleen akeekkachiisa dursaa barbaachisoo ta'an kun namoota baay'eedhaaf akka hin qaqqabne ta'uu heeruun qaawwaa jiru cufuudhaan jalqabbii haaraan kun mul'atee jajabina barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan namni hundi bakka hundatti sirna akeekkachiisa dura irraa fayyadamuu danda'u bara 2027tti tarkaanfachiisuuf gargaaras jedhaniiru. Michoonnii fi arjoomtonni kaka'umsa guddaa kana gochuuf deeggarsa barbaachisu akka nu waliin ta'an ni affeerras jedhaniiru. Koomishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el mootummaa Chaayinaan poolisii Itoophiyaaf damee adda addaa irratti carraa leenjii fi barnoota kennaa jirti jechuun galateeffatan. Mootummaan Chaayinaa Itoophiyaatti argamuun Jeneraal Damballaash Gabra Mikaa'el waliin marii taasisanii jiru. Maricha immoo Sittiinaa Hajii akka itti aanutti qindeesseetti. ኮሚሽነር ጀነራሊን ፖሊሲ ፌደራላ ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ጂሌቲያና ሚኒስተር ነገኛ ሐዋሳ ቻይና ዚዳቶንጊ ዋጅረ ሳኒት ሲመቹን ወሊን መሪያተን ሞቱማን ቻይና ፖሊሲ ኢትዮጵያ ፍደሜው ጉማ አዳዳቲን ጨራ በርኖታ ፊል እንጂወን አዳዳ ኬና ጅራቹ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ኢብሱዳን ደገርሰ ሞቱማን ቻይና ጎቻ ጅሩ ከናፊስ ገለቴ ፈተኒሩ ብየ ኬኘቲ ድሬዮት ቻይና ሆጂ ሚሶማ ሆጀቻ ጅረን ነገኝ ሳኒ አከ ኤገሙ ፖሊሲን ፌደራል ኢትዮጵያ ኤጉም ሰበርባችሳ ታሲሳፊ ጅራቹ ኤሩዳን መጋላ Finfinnee teessoo gamtaa Afrikaa fi dippiloomaatota idil addunyaa waan taateef nageenyi ishee sirriitti kan eegamu akka ta'u qaamoleen nageenya hawaasa magaalichaa waliin qindoominaan hojjechaa jiraachuus Koomishinar Jeneraal Dammallaash Gabra Mikaa'el himaniiru. Itti aanaan ministeera dhimma nageenya hawaasaa Chaayinaa Zidaatoongii gama isaaniitiin nageenyi pirojektoota akka milkaa'u Chaayinaan poolisii federaalaa waliin ta'uun kan hojjettu ta'uu maricha irratti himaniiru. Jijjiiramoota poolisiin federaalaa Itoophiyaan taasifamaa jiru daawwachuun dhaabbaticha ammayyeessuuf hojii hojjetametti baay'ee gammadus himan. Torbee darbe keessa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed daawwannaa fi marii Chaayinaatti taasisuun isaanii kan yaadatamudha. Daawwannaa fi maricha irrattis Chaayinaan dameewwan qonnaa, maanufaakcharingii, turizimii, artificial intelligence, raayyaa ittisaa fi dandeettii paartii ijaaruun Itoophiyaaf deeggarsa adda addaa gochuuf karoora akka qabdu ibsaa turuun ishee ni yaadatama. Tajaajila oduu Itoophiyaattu gabaase. Kabajamtoota daawwattoota wartuu miidiyaa oduun har'aaf qindeeffannee kanneen kana fakkaatan turan daawwachuu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jecha wartuu miidiyaa daawwadhaa. YouTube keenya subscribe godhaa, Facebook keenya share like gochuun akka nu daawwattan isin gaafanna. Wartuu miidiyaa imalatti hanuuf jabeeffadhaa. Nagaatti.